golgaa duubaa yaada kennuu qabu ka jedhu kuffiseera. Jimaata darbee ka qabaman barsiisonni yuunivarsiitii Jimmaa kaleessa mana murtiitti dhiyaatanii maal jedhaman? Nuti egaa hordofnee mana murtii kana duukaa deemnee dhageeffannee himanni himatamee yaalii fonqolcha mootummaa godhaniiru. Waa'ee oolmaa mana murtii irratti boodarra gabaasa bal'inaan qabannee dhumna. Naayijeeriyaatti namoonni 800 ol mana hidhaatii hidhattootaan miliqfamu. Akkasumas naannolee Somaalee fi Affaaritti namoonni hedduun ajjeefamuu irrattis gabaasa qabna. Ministeerri dhimma alaa US muddama daangaa Itoophiyaa fi Sudaan akkasumas dhimma Abbayyaa irratti waan jedhanii fi odeessaalee gaggabaaboo waliin dabaalee kan isiniif dhiyeessu aan Hamzaa Hussein faana bu'a. Haleellaa hidhattootaan mana hidhaa Naayijeeriyaa tokko irratti geggeeffameen sirreeffamtoonni 800 ol miliquu isaanii qondaaltonni mootummaa biyyattii himan. Hidhattoonni kunniin dallaa mana hidhaa kibba lixa magaalaa Uweeritti argamu erga seenanii booda gamoo bulchiinsaa irratti haleellaa geggeessaniin dhu'iinsa uumuun hidhamtoota yaasanii kunootti hirphaa gammachuu dabalata qaba. Yeroo hedduu hidhamtoonni mana hidhaatii miliquu namoonni wayita dhaga'an ni dinqisiifatu. Biyya Naayijeeriyaatti haalli namoonni 1,800 ol mana hidhaatiitti miliqan immoo namoota hedduus ajaa'ibsiiseera. Gartuun hidhattoota meeshaalee waraanaa jajjaboo hidhatan biyya Naayijeeriyaatti mana hidhaa magaalaa Uheerii jedhamutti argamu keessaa hidhamtoota 1,800 ol miliqsaniiru. Hidhattoonni kun ijaarsa mooraa mana hidhaa jijjiigsuudhaaf dhukaatti fayyadamuu isaanii poolisiin biyyattii beekseera. Poolisiin biyyattii akka himutti hidhattoonni namoota mana hidhaatii kan miliqsan hidhattoota kutaa bulchiinsa Biyaafiraa jedhamu biyyattii irraa fottoksanii hundeessuu barbaadan turan. Lammiin Naayijeeriyaa Bulaan Buukitee Instituutii Toonii Bileeritti xiinxalaa dhimma imaammataa finxaalessummaati. It is full scale assault on the prison and what we have seen is unprecedented number 1,800 prisoners have escaped. Mana hidhaa sana irratti haleellaa cimaatu raawwatame. Hidhamtoonni 1,800 lakkoofsaan hedduudha. Haalli hidhamtoonni kun ittiin miliqan kan eegame hin turre. Qabeenyarras miidhaa guddaan qaqqabeera. Hidhattoonni kunneen mana hidhaa haleelanii hidhamtoota akkaataa itti miliqsan wayita ilaallu ofitti amanamummaa akkamii akka qaban agarsiisa. Hidhattoonni mana hidhaa haleelan kun jiraatota Biyaafiraa keessa jiraataa turan ta'uu akka noollee ragaan kun kan agarsiisu. Haleellicha kuma raawwateen hoogganaan garee hidhattoota kanaa toora miidiyaalee hawaasaa irratti haleellicha raawwachuun sirrii akka ta'e mirkaneessuudhaaf yaaleera. Torban darban keessa haleellaan wal fakkaatu Naayijeriyaattis qaqqabee ture. Sochiin hidhattoota kanaa wayita ilaalamu haala hidhattoonni Boko Haram haleellaa itti jalqabaniin wal fakkaata. Boko Haram Naayijeriyaatti hidhamtoota eegsisuu fi meeshaalee waraanaa saamuudhaaf manneen hidhaa haleelaa ture. Haleellaa akkasittiin raawwatamu tarkaanfiin dhaabsi yoo hin fudhatamin hafe biyyattii keessatti yaaddoo nageenyaa cimaa uumuuf jira. Galmee himataa obbo Jawaar Mohaammed Fa'ii irratti iyyata abbaan alangaa ragaaleen golgaa yookiin maggaarajaa duuba ta'uun jecha haa kennan jechuun dhiyeesse manni murtii kuffise. Manni murtichaa ragaaleen abbaa alangaa dhaddacha kanaa keessaa moo dhaddacha cufaa yookiin golgaa yookiin maggaarajaa duubaa haa dhaga'aman ka jedhu irratti murtee kennuuf ture har'atti beellama ka qabate. Kanaan dura mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa ramaddii lidataatti galmee qorannoo duraatiin ragaaleen abbaa alangaa golgaa yookiin maggaarajaa duuba ta'uun jecha isaanii kennanii turan. Torban lama dura obbo Jawaar Mohaammed Faan yakkoota ittiin himatamaniin badii hin raawwanne jechuun jecha waakii mana murtiif laataniiru. Guyyaa har'aa mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataatti dhaddachi farra shororkaa fi dhimmoota heeraa tokkoffaa galmee obbo Jawaar Mohaammed Faa jala kanneen jiran ilaaleera. Oolmaa dhaddacha har'aa ka hordofee Habtaamuu Xibabuu bilbilaan dubbiseen ture kunoota. Walfalmiin kun barreeffamaanii kan inni adeemsifame abukaatoowwanii fi abbaa alangaa gidduutti jechuudha. Abbaan alangaa ragaaleen isaa 146 kan inni qopheeffatee jiru eenyummaan isaanii dhokfamee dhaddacha cufaadhaan golgaa duuba ta'uudhaan yaada isaanii yookaan jecha isaanii yaa kennan jechuudhaan ture kan mana murtiitti iyyate. Labsii namoota dhimma yakkaa irratti ragaa ta'aniif eegumsa gochuuf bahe lakkoofsa 699 muraa 2003 eeruudhaan ture abbaan alangaa iyyata isaa kan dhiyeesse. Haa ta'u malee abukaatonni himatamtootaa iyyanni abbaan alangaa dhiyeesse mirga himatamtoonni dhaddacha banaa keessatti dhimmi isaanii ilaalamuudhaaf qaban kan sarbu akka ta'edha kan isaan falmaniif. Abbaan alangaa duuchaadhumatti ragaalee kootiif eegumsa gochuudhaaf jechuudhaan alatti balaa ragaalee isaa irratti qaqqabuu danda'u waan ibsee hin qabu. Kana malees immoo eenyummaa ragaalee osoo hin beekin himatamtoonni yookaan abukaatonni gaafii qaxxaamuraa
gaafachuu fi falmuudhaaf baay'ee akka rakkatan himuudhaan iyyanni abbaa alangaa kufaa akka ta'u mana murtichaatiif deebii isaanii laataniiti kan isaan turani. Manni murtichaas dhumarratti iyyata abbaa alangaa fi akkasumas immoo deebii abukaatotaa erga dhageeffate booda kan abbaan alangaa ragaaleen koo dhaddacha cufaa keessatti golgaa duuba ta'uudhaan yaada isaanii yookaan jecha isaanii yaaf laatan jedhee dhiyeessee kuffiseera jechuudha. Haa ta'u malee maqaan ragaalee hanga guyyaa jecha kennanitti dhokfamee akka turus manni murtichaa jala murtii kenneera jechuudha. Jecha ragaalee dhaga'uudhaaf guyyaa boriitti beellamee kan ture beellama isaa jijjiiruudhaan eebila 5 bara 2013tti beellama biraa qabateera jechuudha. Atamma dhaddacha har'a ol irratti argamteetta haalli himatamtoota akkamii Jawaar Mohaammed faa kaanis haalli fayyummaa isaanii haala maaliirra jira? Himatamtoota 21tu dhiyaate bakka bu'aa miidiyaa OMN dabalatee jechuudha. Sababa lagannaa nyaataatiin egaa kanaan dura himatamtoonni sadeen keessattuu obbo Jawaar, obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Hamzaan qaamni isaanii laafee akkasumas huqqatanii ture kan mana murtiitti dhiyaatanii akkasumas suuraan illee miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamaa ture. Guyyaa har'aa garuu haala duraan turanitti deebi'aniiru jechuun danda'amu baatullee kan wayita yeroo lagannaa nyaatarra turanirra haga tokko fooyyedha jechuun ni danda'ama. Kana malees obbo Jawaar Mohaammed akkasumas obbo Hamzaan dhaabbatanii wayita abukaatota isaanii wajjin mari'atanis arguu danda'eetii jira jechuudha. Hayyee Abtaamoo amma kanaan dura himatamtoota keessaa namoonni mirga wabii gaafatan turaniiru. Sanarratti manni murtii maal jedhame waan dabarse qaba? Ejjenne Hamzaa akkuma yaadatamu dhaddachawwan kanaan dura turan irratti keessattuu himatamtoonni tokko baay'inaan eegdota obbo Jawaar Mohaammed kan turan kana malees kunneen biroo akkasumas abukaatonni mirgi wabii himatamtoota akka eegamuuf gaafachaati kan isaan turani. Manni murtichaa kan jedhee himaticha irratti lubbuun namaa darbuusaa kan eerame waan ta'eef kun immoo mirga wabii kan kennisiisu miti. Kanaafis gaafii mirga wabii himatamtoonni dhiyeessan kuffisneerra jedheeti kan jiru. Hayyee Abtaamoo yaadnu biraan geesseef hedduu galatoome. Galatoome Hamzaatis. Gama kaaniin barsiisota yuunivarsiitii Jimmaa jimaata darbee qabaman guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaachuu maatiin nutti himaniiru. Barsiisota hidhaman keessaa tokko Dr. Adulaa Baqqalaa jedhamu. Haati warraa isaanii aadde Burtukaan Iddilu namoonni kunniin waajjira poolisii magaalaa Jimmaa buufata aanaa tokkoffaa jiraachuu himan. Dhaddacha har'aa irratti argamuun waan taajjaban nutti himaniiru. Yuunivarsiiticha namoota warra irra keessaa isaan ni gaafanneenaan gubbaadhaati waan nuun jedhu nu deebisanii. Kanaaf gubbaadhaati yoo ta'e immoo akkamittiin isinitu mana keessanii isin hin beekin akkamitti warri gubbaa beeku kan jedhu immoo xinnoo ishee nutti hin tolle gubbaadhaa kan jedhu kuni beekamtii keessan malee yookaan immoo utuu isin waan kana eessaa dhufee akkamittiin jettanii gaafachuu hin dandeenye kan jedhu gaafanne. Hundumti isaan immoo namoota hojii ga'ee gurguddaa qabanidha. Namoota baruuf barsiisuu keessatti qooda fudhatanidha. Kana hundumaa hidhuun immoo bu'aa maalii akka instituushinii sanaatti bu'aa maalii buusa? Hamilee hojjetaa keessatti immoo maal uuma kan jedhus immoo ni ilaalamu. Kanaaf immoo responsible kan ta'u qaamni jiru haayiraarkii isaa eeggatee maaliif hin gaafatu kan jedhullee gaafii keenya ture. Haa ta'uuti garuu gubbaadhaatii hin hubannaa nuun jedhani. Ibsaanee sanbataa fi dilbata waan tureefi ishii wiixata hubanna jenne. Wiixata immoo gaafa haala isaa hordofnee achumatti deddeebinee dhaabbannee eegnu mana murtiitti akka dhiyeessan quba qabaanne. Nus egaa hordofnee mana murtii kana duukaa deemnee dhageeffannee himanni himatamee yaalii fonqolcha mootummaa godhaniiru humna abaawoo shanee deeggaraniiru kan jedhudha. Inni biraa immoo uummata mootummaa irratti kakaasaniiru kana raawwataniiru kan jedhuun himatamanii kan isaan kana godhan immoo bara 2012 kaasee hamma 2013 kana gochuun isaanii bara kana keessadha kan jedhudha kan kaasanii beellama guyyaa 10 booddee gaafa guyyaa 7 sa'aatii 3 walakkaatti akka dhiyaatan kan jedhu ragaa akka dhiyeeffatan kan jedhu ture. 2012 kaasee yakka amma ammaatti hojjetamee fida jechuudha. Amma isaan kan isaan ragaa ganaa qulqulleeffatanii kun immoo baay'ee nu gaddisiiseera. Kanaaf kana qorachuun ga'ee isaanii ture. Kun immoo waan yeroo darbee ture. Waan yeroo darbe keessatti hojjetan sana yeroodhuma sanatti iyyuu qulqulleeffachuun hin danda'ama ture. Ragaa of harkaa qabaachuutu isaan irra ture. Waan ragaa homaa tokko of harkaa hin qabnetti namoota kana akka kanatti walitti qabanii shakkanii dararuunis baay'ee hamilee maatiittis kan bu'uudha. Akka biyyaattis faayidaa waan qabu ani natti hin fakkaateen mul'atu. Baay'ees immoo nu miidheera nuun. Dhimma barsiisota isaa jalaa hidhamanii yuunivarsiiticha irraa qulqulleeffachuuf pirezidaantii yuunivarsiitichaatti bilbilus argachuu hin dandeenye.
Dhaggeeffattoota keenya immoo oduun gaggabaabsee isinitti himaa daandiin qilleensaa Itoophiyaa dhimma xiyyaara fe'umsaa isaa tokko ka dogoggoraan buufata xiyyaaraa Zaambiyaa dhiyeenya magaalaa Lusaakaatti argamu qubatee aangawoota Zaambiyaa waliin qorachuu fi buufata xiyyaaraa itti qubate kun irra qubachuun kan irra turerraa kiiloomeetira 15 fagaatee argama. Guyyaa wiixataa ministeera muummee Sudaan waliin marii kataayisan ministeerri dhimma alaa US Anthony Blinken muddama gama rakkoo daangaa Itoophiyaa waliin jiru akka tasgabbeessuun barbaachisu gaafatan. Waajjirri ministeera dhimma alaa US akka beeksisetti marii qondaaltota lamaan irratti dhimmi hidha Abbayyaas ka'eera. Dubaay keessatti gareen dubartootaa alatti qullaa suura ka'aa turan safuu fi duudhaa hawaasaa cabsan jedhamuun poolisiidhaan himataman. Gocha akkanaa fi hidhaa ji'a ja'aa fi adabbii diraama 5,000 itti murteeffamuu danda'a oduun kanu. Odeessa xumuraatiin baha Itoophiyaa daangaa Afaariif Somaaleetti dhuma torban darbee walitti bu'iinsa uumamee tureen lubbuun namoota 50 olii darbuu bulchitoonni naannolee lamaanii himan. Sanbata darbee namoonni 30 caalan ajjeefamuun kanneen 50 caalan ammoo madaa'uu naannoon Affaar himata. Naannoon Somaalee ammoo jimaata darbe namoonni 25 dura ajjeefamuu fi 30 ka caalan madaa'uu himata. Naannoleen lameenuu miidhaa uumeef quba walitti qabaa jiru. Har'as rakkoo wal fakkaataan itti fufuu himan hirphaa gammachuu dabalata qaba. Daangaa naannoo Affaariif Somaaleetti haleellaa namoota nagaa qaqqabeen gama lamaan irraa namoonni 55 ajjeefamuun namoota 80 olirra miidhaan qaqqabuun qabeenyas manca'eera. Amma yoonaatti walitti bu'insi itti fufuunis ibsameera. Itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii naannoo Affaar obbo Ahmad Kaalotaa horsiisee bultoota naannichaarra haleellaa qaqqabeen namoonni 30 ol ajjeefamuun namoonni 50 ol madaa'anii wal'aanamaa akka jiran BBC'tti himan. ንጹሃን አርብቶ አደሮቻችን ላይ በሚያሳዝን waggoota sadan darban horsiifatee bultoota namoota nagaa irratti haleellaan jumlaa raawwateera. Haleellaan kun surmaa hammaachuun gaafa guyyaa 25 naannoo sa'aatii 9tti zoonii sadaffaa aanaa Harrukaatti weerarri suukaneessaan raawwatamee namoonni 30 ol lubbuun isaanii darbeera. Namootni 50 immoo madaa'anii dhaabbilee fayyaatti wal'aanamaa jiru. Haalichi itti hammaateera jechuutu danda'ama. ያለበት ሁኔታ ነው እና ያለው ሁኔታው ጭራሽ ተባብሷል ማለት ይችላል. Itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii naannoo Affaar haleellaa raawwatameef mootummaa naannoo Somaaleetu itti gaafatamaa jedhan. Bulchiinsa kanaan dura tureen gandoonni aanichaa 3 naannoo Affaar jalatti hawaasni Affaarii fi gosti Somaalee isaa wajjiniin akka jiraatanii fi waan isaan barbaachisu mootummaan naannichaa akka guutuuf murteeffamee akka ture kan yaadachiisan qondaalli kun amma garuu mootummaan naannoo Somaalee murtoo sana fudhachuu diduurraan waraanni nurratti banamee jedhu. Mootummaan naannoo Somaalee har'a ibsa baaseen jimaata darbe poolisiin naannoo Affaarii fi gartuun Ugugumaa jedhamu walta'iinsan gandoota Badahawaadii fi Qariif keessatti haleellaa qaqqabsiiseen horsiifatee bultoonni 25 ajjeefamuun namoonni 30 miidhama qaamaaf saaxilamuu akkasumas qabeenyi manca'uu himane. Har'a gandoota Dawaadidii, Gurahaan, Qalaalee fi Danlaahee jedhamanitti haleellaa raawwatameen namoonni nagaa lakkoofsi isaanii addan baafamne ajjeefamuu ibsan. Jiraattota naannichaarra du'aatii fi qabeenya isaaniirraa buqqa'insa qaqqabu ittisuudhaaf tarkaanfii fudhachuuf akka dirqamu mootummaan naannichaa ibsuun dhimmichi walitti bu'insa caalutti ce'uun dura mootummaan naannoo Affaar irra deebiidhaan ilaaluu akka qabuu fi mootummaan federaalaas qaama furmaataa akka ta'e hojjetu hubachiise. Mootummaan naannoo Affaar himannaa dhiyeessuun walqabatee qondaaltota naannoo Somaaleerraa BBC'n odeeffannoo argachuudhaaf yaaliin taasisee milkoofne. Daangaa naannolee Affaarii fi Somaaleetti gandoonni argaman kan eenyu ta'uu akka qaban irratti waldhabbiin ture waggoota lakkoofseera. Naannolee lamaan gidduutti walitti bu'insa yeroo garaagaraatti uumameen namoonni ajjeefamaniiru. Sadaasa darbe keessa walitti bu'insa uumameen lubbuun namoota 27 darbuun ni yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya odeessa keenya xumuruun dura oduu tokko irratti ni buusaa. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa uggura pirezidaantii duraan miidiyaarra kaa'aman kaasuu ibsan ji'a darbe keessa du'aan ka boqotan pirezidaant Joon Magfuuliin miidiyaa biyyattii roggura kaa'uun akkaan komatamu. Pirezidaant Saamiyaa Suluhu garuu seerri miidiyaaleef toomina qabaachuu qaba jedhaniiru. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa ka qopheesse hirphaa gammachuuti. Ogeessi teeknikaa Oskaar Bungaa waliin ta'uun kan isiniif dhiyeessaa ture an Hamza Husseeni bor walitti deebina nagaan bulaa.